Wayyo, wayyo, wayyo. Hayyee obboleeyyan namni silatti ergatime isaan xurraana baase nama 400 wayitu ture. Eda namni time sun guutuu riippoortu mana godhuuf seene malee nama na hordofuu seenee miti. Galatooma baga riippoorti gootee nafxanyaaf biltiginnaan na baafte. Nuyi garuu iccitii isaanii saaxiluun oolu. Ammas warri biyya Arabaa tana keessa jirtan of qopheessaa. Of qopheessaa keessattuu xiyyeeffannoon isaanii ijoollee wallooti. Oromoo guutuu kan isaan barbaadaa jiranii kan lolaa jiranii haa ta'u malee kaleessa amma wanti karattu ayifitti raawwatame kan tarkaanfiin isaan kaleessa fudhatan miskiin agartee mazraa dalagattu kan jireenya mataa ofiidhaa jijjiiruudhaaf biyyaa bahan obboleeyyan keenya kaleessa nurraa miitee turte nafxanyaani. Nafxanyaa jechuun hin dhiisu ana irraa buruusu naa baaftu kun ammarra warra zarii akkanaatti warri kaleessa obboleeyyan keenya miidhe warra zarii akkanaatti nama taate sheer godha. Maal kun amma maqaa wallo boontuu walloo jetteeti matti wuci wisha sharmuuxaa jaartii kuullo ala buu bayas jala isiniif gala Oromoo wallaahi har'a dhukkee isinitti kaasa. Wanni dhukkee isinitti kaasu maaliif jabina dhabne warri inni biyya keessaa agartee nafxanyaan funyaan qabee dhiiga boochisaa jira likkii gashaa jira. Biyya kana keessatti immoo nafxanyaan wal gurmeessitee ilmaan Oromoodhaa agartee bakka isaan dalaganitti ramadaana baranaa nuti quban qabnu naannawa magaalaa riyaa kanatti ijoollee loltee turte kanallee reefuma dhageenye. Kan kaleessaa kun immoo lolli lola oowwadha lola istiraateejii tolfattee ilmaan habashaa yookiin ilmaan nafxanyaadha duula oromummaa balleessu yookaan oromoo balleessuudha bilxiginnaadhaan walii galteedhaan kaleessa ijoollee teenya Saudi Arabiyaa naannawa Xaayifitti baay'ee nu jalaa miidhanii jiranii. Ammas bakka jirtanii walii bilbilaati warri amma qilleensa kanarra jirtan mee sheer godhaa yaaboo sheeriin waan nyaatamu namatti fakkaata natti fakkaata. Ani immoo waan ajandaa tahee sirnaa tokko waan dubbadhu irratti malee ummatuma agartee ummatuma kanaaf sheer kadhatu hin jaallun ture. Garuu isaa waan nyaatamu yookiin akka waan namni kun waa irraa argataa jiru itti fakkaata. Nuyi kana osoo hin taane wal quba qabaannee bakka rakkoon jirtutti wal cinaa dhaabbannee humna keenya tokkummaa keenya gadi jabeessinee nafxanyoota agartee biyya kana keessatti illee nuyi nu loluudhaaf wuxa naatin nafxanyoች መቼ እስከ ዘላለም ኢትዮጵያዊ እናንተ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ነገ አይገኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንንም ሰላም አይገኝም። ነጥንም ተኒ አፋን ልማን ሀጥራው ከን አፋን ቁንጨዳ ከነ ነጥንም ተኒ ነራይ ተጨጨብሳ ወላሂ በርበረና ጉበታው ጉና አፋን ትሰማላችሁ አይደል? መቼ ደርሷል? ከየቱም የሚያገባው እናንተ ይሄን ጀሲሙኒ ቄሮ ወሎ በይ ናላ አቡ ቂያማ ነገር ተትለ ከልቢ ትሰማላችሁ አይደል? በድንበር ከየመን ወደ ሱዲ ስንገባ ከማጋ ነው የሚመጣው። እኛ ኦሮሞዎች ናቸው አይደል? እዛም ቀመጠው ልብ አርጉ እናንተ የተደር አያጠርሲ ማለት ነው። لا وانا مبان انا مبان ديفم ولا عندك يسني مشير غدا اورومو دمقا اما وان براديسا نما دبا افروتون كلتيدن وني كنرت نلالاتو مال غدان درو ريبورت غدانيت دقيقه لم اكن دبدتي ايران اوتواشيسان اما وني نسنت دامو دوفه اورومو سعودي عربيا جرتن dubbiin jabaatee jirti dubbiin hammaatee jirti of qopheessadha keessattuu warri naannoo kana waliin jiraannu bakka agartee rakkoon jirtutti wal quba qabaannee nafxanyoon haaxarannu nafxanyaan takka nu dhahurra nuti nafxanyaa lafarraa xarannee mootummaan Suudiidhaa agartee lafarraa nu haaxaraddu kana mootummaatti akkas nu godhaa maarree osoo hin taane bakka jirtanitti of qopheessaa ilmaan minilik ilmaan harki akkana
warri agartee waan beenne ilmaan harki akkanaa jechuudha. Tuni nama taatee silaa har'a Oromoo saba bal'aa kana dandeettii agartee ittiin dubbattuu hin qabdu. Garuu jireenya mootummaan zaalimni kun waan isaanii ta'eef mootummaan zaalima kanatti irkatanii har'a Oromoo saba bal'aa kana nafxanyaan biyya alaaf biyya keessatti akkanatti akkas goote guujan dhugaa ishee minna qaba ilaalaan. Nafxanyaa bay ilmaan abbaa keessanii diqaaltota bay hinna jalatti hinna labayini. Wayyo isaan baasa jeetan isaan bilooka jeetan yaake azaa of godhaa jira. Hin dhageessanii mi Oromoo koo hin dhageessanii mi of qopheessa Oromoon. Wallaahi an dhugaa rabbii tan isinitti himaa. Nafxanyaan bara dhufaa darbarraa seenaa qoradhaa. Namni akka nafxanyaadhaan nuyi diinaan jiru. Garuu Oromoon garaa laafaa ni ammataa maal jennee harka muruwaa dagannee calii calanqoo dagannee taatee biyya keessatti taate dagannee biyya alaa keessatti illee nu jammaruu moo biyya alaa keessatti illee moo hay eenyu taanii eenyu oli taanii ta'uu bar Oromoo jechuun saba ofiin boonee jiraatu bar namni karaa kana qiixxaa itti kutee karaa kana waa nyaachisee nafxanyaan akka biyya kana sheentee dalagattu godhaa ture ijoollee teenya bar Oromoodha. Nafxanyaan dandeettii kam qabaateti kaleessa gartee ijoollee miskiina re'ee tiffat ijoollee miskiina mazraa dalagat akkamitti kaleessa nu harkaa miiti namni amma soba ishee habar hin amanni bar yaabuu ummanni keenya kun ummata bar yaabuu ummanni miidiyaa kana wajji fayyadamnuun ummata wallaalaa natti fakkaatu goggollaan turuu amee isin agarsiisa lola kaleessatti kun amma aslaala yoo amantanillee aslaala lolli kun lola kaleessatti ilma Oromooti namni kun namni amma harkaa cabe kun sheerii waan nyaatamu isinitti fakkaata aslaal ni agartan moo hin agartan namni kun lola kaleessaa keessatti akkana ta'e aslaal dalagaan jiru agarresanii alhamdulillah kun olgo aslaala way tirkatee taa'uu hin danda'a nama dubbisuu hin danda'a guyyaa kana waan jedhu Kino lala. Ijoolleen nama takka lama miti jechuudha. Miskiina dalagattu nafxanyaan agartee qeetitti duultee agartan moon agar. Ummanni keenya kun yaaboo waan namni dhugaa dubbatutti fakkaatu. Isiniif galee of qopheessaa. Nuti oggoo of qopheessaa isiniin jennu harka qullaan deemina warri baadiyyaa keessa jirtanis bakka rakkoo namaatte naannawa riyaaditti ittiin waama nuyi qophoonnee jirra. Qoricha ishiidhaaf qonna likkii isaan gashina likkii wal beenna nafxanyaan onneen qabdu. Yoo baay'attee gartee nama 100 taatee nama 2 nama 3 irratti tarkaafii fudhattee garaa nu gubuuf malee nafxanyaan har'aamii kaleessa agartee humna hin qabdu. Onneen qabdu onnee ittiin Oromoo lolu. Oromoon eenyu akka ta'e gaanfaan Afrikaa gaafa rakkoon Oromoo irraa ka'e har'a agartee Afrikaa sodaachisaa jira. Mootummaan idila addunyaa guutuun ka'e akkaataa ishiin itti hollataa jirtu Afrikaa laala. Sabni keenya tokkummaa dhabne malee saba agartee Afrikaa tanaaf sochoosuu danda'u. Humni keenya tokkummaa dhabne malee humna Afrikaa tanaaf sochoosuu danda'u. Haaloo biyya keessatti agartee ilmaan walloodhaa daaraa ishii gootee xaradduu ishii dhootte ishiin biyya kana keessatti immoo keessattuu ijoollee teenya ijoollee raayyaatiif waan handhaamu qaba. Afaan hin beekanii gabroomanii eenyummaa isaanii aadaa isaanii dagatanii har'a tokko namni duula geggeessaa jiru akka dhagahaa jirrutti warra raayyaa jecha dhagahaa jira. Nuti Oromoo jenneeti hillee yaaboo Oromoo nurraa gabroomte yoo dandeenye gabrummaa jalaa isaan baafne jenneeti iyyaa jirra. Isaan immoo kana argaan jiranii abbootiin isaanii eenyummaa ofii beekanii isaan eenyummaa ofii dagatanii har'a nafxanyaadhaan walii galteedhaan namni uummata keenya miidhaa jiru raayyaa warra raayyaati. Isaaniif wanni dhaamnu tokko yoo jiraate ተመለሱ የተያዛችሁ መንገድ ይሄ መንገድ የእናንተ መንገድ አይደለም እናንተ ከየት እንደመጣችሁ ታሪኩን እስቲ ቆረጣ ጀና አፋን ሀድራው ከነም ቢሆን
giddii duba yoo wallaale yoon baruma dhabee maal naa godhu jeetan baran afaan sareedha afaan bareedaa keenya kana gaajeeti moo ogguun afaan kana baru maal hin bara so jara keenya namni hin jiru silaayi haa ta'u akkuma dhufeen irratti haa dhaggeeffatu oromoon biyya alaa kana keessa jirtan of qopheessaa keessattuu Saudi Arabiyaa xiyyeeffannoon isaanii garee ijaarratanii garee isaaniillee jala deemaa jira keessa deemaa jira meeshaa qopheeffataa jiru waan akka meeshaa amma gajara lahamaan ciranii meeshaa musaddasa maal ummanni keenyas naqaa yoo meeshaa harkaa qabaatan nafxanyaa afuufaa tana namni tokkichuu ishiif qoricha gartee hin kijibdi yoo haraqee dhudde malee nafxanyaan hundan qabdu hin kijibdi nu biyenna naqaa garuu of qopheessaa feetu dammaam hin jiraadhu feetu waad hin jiraadhu feetu eessan jiraadhu feetu eessan jiraadhu naan dakaluwan garuu qophaayi ummanni baduu barbaada ofii biyyi jalaa diigamte maatiin isaanii jalaa dhume as keessatti isaanis dhumuudha barbaadan yoo dhumuu barbaadan immoo isaanuma carrasaa malee namni tokko ijoolleen teenya harkatti hin dhumna ilmaan oromoodha ofirraa deebisaadha nafxanyoonni ni quufte likkiin gashina warri harka akkanaa kun warri qomaaxan agarte qomaaxan ofii nuti oromoon kun quba keenya laalaa akka jiru abbootii keenya harka irraa ciraa turan maaliif agartee akkana taatan jechuudha waan oromoon agartee wanni ta'e harka oromoo irraa ciraa turan isiniif galee kana isiniin jaa yaaboo of qopheessa meen akka warrattiin amma kolkolleen bilxiginnaa ofiin jettu warrattiin amma kolkolleen bilxiginnaa ofiin jettee ijoollee teenya saaxilaa jirtu kana keessatti kan agartee iccitiin isaanii takka lamatti nu harka gahee harka baasaa jirru kun yaaboo mee naqqaame nuyumaa waan isiniin jennu hin qabnu rabbuu isin balleessee jira mee nafxanyaa wajjin dibbee rukutuu dhiisa yookaan qophaa keessanitti akkuma dhaabni garagaraadha jiru mee dhaaba jaarradha yaa ummata wallaaltu mee naqqaa agartee sanyii keessan isinirraa daguugamaa jiru naqqaa mee oromoon takkaa balbala namaa dhaqee du'aan jiru balbaluma ofitti du'aa jira naqqaa mee oromoon takkaa mana namaa qabeenya namaa saamee du'aan jiru gartee qabeenya isaa saamamee du'aa jira naqqaa mee oromoon mirga isaa sarbame malee mirga namaa hin sarbine bixee bay saaliyaa eenyutattis naala abuuk luchee haadha keetise hin dhageessaniimi likkitta isinii deebisan deebii ummata badoo naqqaa mee yaabo naqqaa ganaa wallaahi ganaadha ganaa waa ajaa'ibaa dhaga'uuf ta'aa jiru biyya namaa keessatti warri nafxanyaa waliin nyaatanii dhuddanii wuunuun gootu ofii uumaa isinin godhu isinitti fida hariiroo nafxanyaa walii qabdan biyya namaa keessa jirra warri jettanii dhaabaa hariiroo takka nuyi ammuma dura abbootiin keenya bar nuyi seenaa wal biraan qabnu oromoon Itoophiyaadhaaf wareegame dhugaadha Itoophiyaaf wareegame oromoon agartee Itoophiyaaf aarsaa kaffale dhugaadha aarsaa kaffale garuu nafxanyaa seenaa wal biraan qabnu nuti karaa isa cabsineenis qobama keenya cabsine malee nafxanyaa wajjin hin cabsine oromoon hamma lola dhufaa darbaa hanga afrikatti illee deemee lolu hanga agartee mootummoota gabroonfataa kanallee waraanu namni isaan dura masaraa isheen hin jiru garuu tokkummaa fi walta'iinsa dhabne akkuma bara kanaa kana naqqaame yaa warra dhaloota qubeef hin jettani dhaamsi isinii dhaamuu dhufe kana obboloota keenya kan nurraa miidhame rabbi haa fayyisu kan nurraa miidhame rabbi haa fayyisu waan jarri taate achuma keenya ol hin baafnu beetta haa dhumtu ishiin dhumte ofii barbaade dhufte gaa ijoolleen miskiina dalagataa jirti ijoollee dalagataa jirtutti ishiidha kan dhufe akkas taate kan ishiidha ajandaa lafuma keenya waan uummata keenyati ijoolleen naannoo xaa'if jirtanis yoo kan danda'amu taate ijoollee san gargaartanii mucaan tokko faan akka malee akka harkaa miidhame dhagahaa jirra caba isaanii san gara makkatti uummanni gurraachi nama wallaanulleen ni jiru na fakkaata uummata sanillee akkuma uummata
biyya keenya sanitti caba deebisu akka achitti illee wallaansiftan isin gaafanna yoo wanni isin cinaa dhaabbannuun kan jiraatu taate keessan nu dubbisaadha. Oromoof qopheessii ani wanni hin dhufeef rakkoon kiyya hamaan akka Oromoon of qopheessee waan kana dura dhaabbatu bakka hundatti akka dura dhaabbatu magaalaa keessaa baadiyyaa keessaa nafxeenyaa gartanii biran darbinaa muru'aa kalli walli mootummaan siyaa nyaatu akkanumaanuu qadiyyaa takka malee baatee 8 baatee 9 hidhamaan jirtu mootummaan Suudii siin ajjeesu mirgatti sijjeesu hin qabu Suudii keessatti abbaan feete nama feete hojjeefte mirgi Itoophiyaan ittiin du'atu hin jiru mootummaan farrame hin jiru wallaahi dhuguma isin hin jaa ajjeesaa malee hin duna dhaamsa kiyya kun maaliifin isinuma hidhanii akkanumaan qadiyyaa kinoo baatee 8 baatee 9 ijoolleen teenya bara lama kan hidhamaa jirutu jira badii takka malee osoo waan hatin osoo re'ema keessaa fuudhamte kan bara hidhamaa jirantu jira mirgi mootummaan Suudii ittiin sijjeesu hin jiru cafaa cafi kan si affaadhu nafxeenyaa takka gartanii biran darbinaa fixa dhaamsa kiyya kun ajaja kiyya daguugaa lafarraa wallaahi mootummaan Suudii isin ajjeesu naa mana anas ni hidhamaa jira mootummaan Suudii qadiyyaa siidha qadiyyaa kun ammoo hidhamaan jiru yoo namma akkuma kanatti anuu miskiinni hantoota takka hin ajjeesin hantoota jennaan aboon jirti anuu hantoota takka hin ajjeesin kun yoon qabame bara tokko waggaa lama na hidhaa jiran tanuma siidhan malee galta gara biyya keetti garuu lubbuu ta'e nabine ani dhaamsis ni dhaamuu barbaadu kana namni baay'een bilbilaa ture warri mobaayilii irratti bilbilaa turte sun bilbilaa yoo yaada qabaattanii diimaa isin irra dhaheen ture kuni kana kunillee mobaayilii irratti bilbilee isiniif galee abooti dhaamsa qabdamu maa naafaa deemte siyaaban si higganaa osoo garaa dhiibee wallaa akka siyaaban si higganaa ani amma si kan ta'e cinqamaa jira mushaara kottu nu fuudhifaa janiitu Oromoo biltiginnaa sitti kana kan isiniin jiru keessattuu warri sawaaqota afaanis hedduu takka of eeggadhaadha mushaara akka agartan hin deemna namni wala manuu dhiisee jira yaabo mana keessanii nama agartan hin barsiisina iddoo jireenya keessanii wallaahi nas yaada kun yaabo amma kinoo mee ummata gowwaa tokko kanan FB qorataa walloo sanirra gadhiise yoo dhaggeeffattan wama keenya haasa'an wama keenya wama nuyi quban qabne haasa'an itti sandaawutii mi biroo maqaan tarsanii tun dhagee rabbi ji kanuma isinii dhaamuu dhufe injifannoon kan ummata keenyati rabbiin irra nu haa aansu tura hala waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa qorata jirtu bareeda okay akkami galatasaati aboon nurraa illee badde akkam jirte wallaahi okeedha eessarraa naa bilbilte qilleensarra jirta garuu qubaan qaba qilleensarraan jira eessarraa naa bilbilte riyaa jirraayi allahu akbar mee warra naannawa taa'eef jiru akka naa bilbilan godhe naannawa taa'eef warra jiru akka bilbilan nan godha naa bilbilani ree amma barbaadu osoon qilleensarraan buune mee taateen kun maalirraan akka kee xiqqoo hawaasa feefaa godhuu barbaanneti agartee haa ta'u malee wannan dhaamsa ummata keenya dhaamu of dagatuun hin barbaachisu sareen maraatti abbama agartee ciniinaa gamta deemtu dhugaa ummanni kun ummata maraate ummata kanarraa of eeggatuun barbaachisaadha bichi osoo hin taane nama lama sadiin wal gurmeessanii ummanni keenya akka of eeggannoo godhatuun barbaachisaadha kanumaan dhaama yalla habibi galatoom ijoollee lola san keessa jirtu keessa kilaash mobaayilii irra bilbileetillee hin taatu ijoollee lola san keessatti hirmaatte mee akka naa bilbilan godhire ayyee kalas ammaaf silaa wahoon jiran danuu jiranii naannawa riyaa kanattis gadi eeseetaniin karaa amma wanni kanattis akkanumaan caffaraa jirti jecha tokko waa gurra nu butaa jirti karaa amma haziziyyaadha gadi karaa amma daarbee dadhaa gadi kana
baay'inaan asitti farshoonatti beektaa ijoolleen muraasni ijoolleen teenya kan naannoo sandaladdutu jira. Jarri nu fedhe ta'ee hin beennu as nutti yaaniiti wacuun caffaruu janiiti dudubbataa jiru. Karri aduwaa fedhu qabiyya biraati malee kan rakkoo qabu. Karri aduwaa waan godhin qabu godhee ijoolleen itti qophiirra jirti. Ayyee. Inni riyaadilli bilisummaa addunyaa biraa. Karaas bareeda akkas taanarree mee ijoollee beektu yoo qabaatte ijoollee kaleessa miidhaman san keessas namni tokko ta'us akka naa bilbilamme. Yaal. Warri naannoo xaayif jirtan mobaayilii kiyya warri qabdan naa bilbila. Yookiin zeen irratti bilbiltanis mobaayilii irra bilbiltanis bilbilaame warri naannoo xaayif jirtan isiniifan barreessaa lakkoofsa kiyya. Duwwaa 59748 takka kanuma lakkoofsa kana irratti bilbila ijoolleen naannoo xaayif jirtanii bilbilaamee waa takka takka wanni isin barbaachisullee yoo jiraate waa tokko tokko wal mari'anna zeenii isinii manxasse garuu mobaayilii mataadhaan hin beekone as bilbila yoo yaada qabaatan ijoollee naannoo xaayif bakka kaleessa lolli irra deemaa ture jirtan bilbilaame walaffaan dhahina hin jirtaniiyyuu beektan hin beektu woon ijoollee kaleessa lola santee ool Izin mata dureen barreeffatu waan irratti laala achirra barreessee nafxanyanna saajiyaabu rakkoodha koomentii kana jala lakkoofsa kana qabadhaadha ijoolleen naannawa xaayif jirtan meena dubbisa bar wanniinuu turu eda ijoolleen jira Bari baasii boqonnatti. turuma tur wanni Najma lama Udah sadi. Halo. Minanta. Anak apa? बहुत सगले गति का बैठ आइए जोलन इंजर तुना पकाते हाला nagaan bula ijoollee teenya namni hin jiru inshaallah kan wal dachaanu ta'a garuu of eegaa walii bilbila ijoollee shabakaa hin fayyadamnes bilbilaanti bilbila naannoo keessa naftanyoonnoo jiraatte hala halo hala